Sabboonaa, 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 sabboonaa. Sabboonaa biyya Oromoo goota baddaa qe'ee kootii qaxalee abbaan koo dhalchee Yesuus sabboonaa kootii jedheetu walaloo kana walaleesse maal jettu yookaan maaltu isinitti dhaga'ama gashtiiwwan. Egaa gidduu kana faarfannaa haaraa sabboonaa jedhu mata duree dubbiitee jira. Gabaabatti faarsaa Yesuus sabboonaa jedhu kana walaloo isaa hunda maal jechuu akka barbaade waliin ilaallaa. Egaa akkuma beektan hordoftoota keenya YouTube chaanalii kanaan ergaawwan barsiisoo jireenya fuula keenyaaf bu'aa qaban barsiisa sagalee waaqayyoo odeeffannoowwan wayitaawaa waaqeffannaa dhuga ba'umsaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu isiniif dhiyeessina. Kanaafuu ammuma subscribe godhaa. Viidiyoowwan haaraa yeroo eeggatee akka isiniif dhufuufis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Maatii warri taatan immoo viidiyoo kana laayik tuquun haa eegallu. Hagaduma sagantaa keenyatti waliin turan affeerraa kooti. Faarfataa Desaleny Dula jedhama. Faarfannoota isaa kanneen akka wanta laayyootti dubbatamu miti taate gaggabaabaa tulluu tuulamaa jalqaba koonan yaadadhaa akkamittan siirraanfadhaatiin kan beekamu gidduu kana immoo faarsa haaraa sabboonaa jedhuun dhufee jira. Jechoota ni fayyadamuun ibsa inni ittiin waa'ee Yesuus faarfatuun baay'ee kan nama harkisu gad fageenyaa fi cimina faarfataa kanaa ni ibsu. Dhugaa dubbachuudhaaf faarsaa isaa wanta laayyootti dubbatamu miti taatee gaggabaabaa jedhu faarsaa ajaa'iba ture. Namoota baay'ees jajjabeesseera. Akkasumas immoo jalqaba koonan yaadadhaa kan jedhus jajjabina namoota baay'eetiif sababa ta'eera. Waggaa darbees jechoota isaa mimmiidhagoo inni ittiin fayyadamuun faarsaa bareedaa tokkoon dhufee ture. Dhugaa dubbachuudhaaf nama akka Desaleny Dulaatti Yesuusiin jechoota afaan Oromoo mimmiidhagoo ta'aniin bareechee faarfatee fi faarfattoota keenya durii Feebanii Tanaa Abaatee Gammachuu Girmaa Qaxisee fi Addisuu Waayimaa fa'aatti aanee hin argine. Egaa Desaleny Dula gidduu kana faarfannaa haaraa tokkoon dhufeera. Ajaa'ibsiifachuun keessan waan oolu miti. Mata dureen isaa sabboonaa jedha. Mee walaloo faarsaa kanaan isiniif dubbisaa qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Lubbuu qabeessa lubbuu qabuu ajjeefattee sabboonte miti. Lubbuu dhabeessa lubbuu ajjeesuu ajjeeftee faacha dhabde ati. Ilma namaa cunqursitee du'atti laattee seenaadhaan jibbamte miti. Ilma namaaf cunqurfamtee du'atti of laattee seenaadhaan jaallatamte ati. Sabboonaa. Seenaansaas bal'aa seenaa keessa qaxxaamurree goota dhaloonni dhufaa darbaa waa'ee isaa himee hin xumurree sabboonaa. Qulqulluudha seenaan kee taliila makaa hin qabnee caliidhaa hin tilmaamamu hammi kee dandeettii namaan olidha. Qulqulluu dhiiga keetii cubbamoota si qulleessee si qofaa galmee seenaa gaarummaa qofaan galmeesse. Sabboonaa miti innoo dubbatamee kan yaratu seenaan hin dhumu seeneffamee miti innoo seenaa jireenyaaf du'a gidduu taatee boolla du'aan daangeffame miti innoo wal hingitu caalee jira kan biraa itti hin makamu. Gooftummaan kee beekameera haqni kee hin haqaaqamu. Goota baay'ee goota nyaatee ajjeeftee salphiftee du'aa kaatee siidaa dhaabdee boolla qullaatti hambiftee. Sabboonaa aantiif lammii irra kutee citaa lafaa iddoo dhiigaa baatimooniif hin sagannee leenjisaansaa jalqabaa hoolaan isaaf qalame Yesus garuu isa hin ganne. Iddoo baay'ee rakkisaa baatimoon dachee hamaa sarara kana hin barree. Lafaa ka'ee hammaatus haalli yeroo baroota hin nyaatuu kan Yesus seenaan ka'ee. Sabboonaa. Yesus qulqulluu hin boorofne, Yesus mi'aa hin hadhoofne, Yesus dhugicha hin mixxiqne, Yesus utubicha hin jigne. Sabboonaa, sabboonaa, sabboonaa,
sabboonaa. Sabboonaa, 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 sabboonaa. Baay'ee waan ajaa'ibadha. Dubbiiwwan babbareedoo jecha namoonni baay'een faarfattoonni baay'een Yesuusiin ittiin ibsuudhaaf dhaban jechoota afaan Oromoo hiika yabbuu fi gad fagoo qabaniin waa'ee Yesuusiin, seenaa Yesuusiin, hojii Yesuusiin ibsuudhaaf afaanota addunyaa kanallee ibsuuf dandeettii akka isaan hin qabne ta'uusaa kanaan hubachuu ni dandeenya. Garuu faarfataa Daseen maaliif Yesuusiin sabboonaa jedhee? Akkuma beekamu sabboonaan jechoota lama sabaan boonaa jedhu irraa dhufee nama saba isaatiin boonu jechuudha. Daseen Yesuusiin goota mootii qixxee kan hin qabne eenyuyyuu isa kan hin gitne isa jedhu ibsuuf jecha sabboonaa jedhee fayyadame jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf walaloo isaatiin waan jettan hin qabdanii, garuu gaaffiin namoota baay'ee maali sabboonaa jedhee maaliif fayyadame? Yesuusiin Oromoo isa godhe jechuudhaan gaafachaa yookaan dubbachaa jiru. Ani garuu akkasitti isa hin hubanne. Gooftummaa Yesuus, abbummaa Yesuus, dinqii ta'uu Yesuus, uumamaa ta'uu Yesuus, abbaa bara baraa ta'uu Yesuus, qixxee kan hin qabne ta'uu Yesuus ibsuuf jecha sabboonaa jedhu fayyadameera jedheen yaada. Macaafni yeroo dubbatu mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira, maqaan isaas gorsaa, dinqii, waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, hangafa nagaa hin jedhama jedha Isaayyaas 9:6 irratti. Eebbifamtaniittu kabajamtoota koo faarsaa Dasee hundayyuu mee dhaggeeffadhaa, ittiin eebbifamtuuti. Sagantaa biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura. Sabboonaa, sabboonaa, sabboonaa. Seenaan sabalaa seenaan keessa qaxxaamurree goota dhaloonni dhufaa darbaa waa'ee isaa himee xumurree. Sabboonaa, 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 sabboonaa. Qulqulluudha seenaan kee talii lama kan qabne caliidha. Hin tilmaamamu wanni kee dandeettii namaan oliidha. Qulqulluu dhiiga keetii cubbamoota si qulleesse. Si qofa galmeesse naa gaarummaa qofaan galmeesse. Sabboonaa, 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 sabboonaa. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo, chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.